Harkafuuni akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa miidiyaa wiirtuurraa oduu guyyaa kanaa qabadde isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti immoo kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Abbaan Gadaa Harmuufaa Gujii 74ffaanii Gadaa Roobalee 75ffaadhaaf guraandhala 13 bara 2016 baallii dabarsuudhaaf qophaa'aa jiraachuu himan. Abbaan Gadaa Hokkuu Qilxaa Jirdaa sirna maqbaasaa Ardaa Jilaa Gumbuubaatti kan raawwatan yoo ta'u, maqbaasni adeemsa gadoomaaf taasifamu keessaa tokko yeroo ta'u, Abbaan Gadaa baallii of harkaa qabu wayita baallii dabarsuudhaaf baatii muraasni isaa nafuu sirna qophaa'udha. Abbootiin Gadaa Harmuufaa Gujii 74ffaanii Gadaa Roobalee 75ffaadhaaf guraandhala 13 bara 2016 baallii dabarsuudhaaf qophaa'aa jiraachuu himanii jiru. Hordoftoonni amantii waaqeffannaa tibbana ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo jedhamu kabajanii jiru. Ayyaana kana hordoftoonni amantaa kana galma waaqeffannaa boosatitti kumaatamaan bahuudhaan yoo kabajanii agarsiifamaa ture. Dhaabbata hordoftoota amantaa waaqeffannaatti itti gaafatamaa kutaa odeeffannoo fi quunnamtii obbo Lammaa Ba'ii ayyaana warra abbaa Oromoo jedhamu akkas jechuudhaan ibsan. Ayyaanni kun yaadannoo warra abbaa Oromoo kan jedhamu yoo ta'u, ayyaana dhaloota keenya warra darbanii jechuu gaafa ta'u, warra aadaa duudhaa kana nu dhaalchisanii darban kan ayyaantummaan isaanii amma nu faana jiru yaadachuudha jedhan. Oromoon yeroo duudhaa aadaa fi eenyummaa isaatiin bulaa turetti ayyaanni abbaa Oromoo jedhu kun ayyaana hangafaa guddaadha kan jedhan obbo Lammaanii, yeroo amantiin waaqeffannaa dhiibbaa jala turetti ammoo ayyaana dagatamee turedhas jechuudhaan kaasaniiru. Ayyaanni kun ayyaana Oromoo kan waaqeffattoonni waaqeffatanii irraa milkaa'aa turan waan ta'eef erga amantichi deebi'ee babal'achuu jalqabe ayyaantummaan abbootii Oromoos adda citee ture sun akka haaraatti hordoftoota amantichaatiin kabajamuu eegaleera. Ayyaanichi erga dagatamee waggoota dheeraa lakkoofsiseen booda deebi'ee kabajamuu kan jalqabe fulbaana 19 bara 1990 Harargee lixaa galma waaqeffannaa Daaroo Labuutti yeroo jalqabaaf irra deebiidhaan kabajamuu kan eegale ta'uu himanii, ayyaanni yaadannoo warra abbaa Oromoo jedhamuun beekamu kun wiirtuu waaqeffattoota boosatitti amma marsaa 14ffaadhaaf kabajamee jira. Yaadannoo kan jedhames dhaloota nu duraa duudhaa waaqeffannaa fi eenyummaa akkasumas ayyaantummaa nuuf dhiisanii darban yaadachuudhaaf akka ta'es himanii, Oromticha ilmaan Booranaa Baarentuu ilmaan Kuush kan Afrikaa keessa jiran ni yaadanna isaan yaadachuu jechuun aadaa afaan eenyummaa jaalala isaan walii qabaataa turan waaqeffannaas gadaas ijaaranii warra nuuf dhiisanii darban yaadanna jechuudhas jedhanii jiru. Yaadachuu jechuunis waan isaan bu'uura kaa'anii deemaniif galateeffachuu akkasumas aftee isaan lafa kaa'anii deeman ammoo dhaallee itti fufsiisuu kan of keessaa qabudhas jechuu isaanii BBC irraa odeeffannee jira. Tajaajila galmeessaa fi mirkaneessaa irraa galiin birrii biliyoona 1.29 argamu tajaajilli galmeessaa fi mirkaneessaa ragaalee beeksise. Tajaajilichi dhimmoota 496 fi 359 keessummeessuudhaan galicha argamsiisuu akka danda'e beeksisee jira. Hojii raawwachiisaan quunnamtii uummataa fi kominikeeshinii Alamsheet Maashashaa akka ibsanitti bara baajataa 2016tti baatiiwwan 6 darbanitti dameewwan tajaajilichaa garaagaraatiin galiin birrii miliyoona 932.5 argachuudhaaf karoorfame galiin birrii biliyoona 1.29 argamuu dubbatanii jiru. Gama biraatiin tajaajilli onlaayinii 374 fi 951 kennamuu FBC'dhaaf ibsa kennaniiru. Baatiiwwan 6 darban tajaajilichi guyyaatti namoota 6,000 ol beellama malee keessummeessuu obbo Alamsheet heeranii jiru. Tajaajila galmeessaa fi mirkaneessa ragaaleen walqabatee yakkoota raawwataman ittisuuf poolisii naannolee federaalaa fi magaalaa Finfinnee akkasumas qaamolee haqaa waliin qindoominaan hojjetamaa jiraachuu dubbatanii jiru. Itoophiyaan ibsa liigii Arabaa jabeessitee kan mormitu ta'uu ministeerri dhimma alaa beeksise. Ministeerri deetaan ministeerichaa Ambaasaadar Misgaanuu Argaanii gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin akka ibsanitti ibsi liigichaa yaalii dhimma keessoo Itoophiyaa fi birmadummaa ishee gidduu seenuuti jedhan.
Dabalataan Itoophiyaan biyyoota Arabaa hedduu waliin hariiroo gamlamee gaarii qabdi jechuudhaan ta'us garuu liigiin Arabaa faayidaa biyyoota muraasaa kabachiisaa jiraachuu ibsaniiru. Liigiin Arabaa kaleessa walgahii addaa ministeerotaa Kaayiroo Ijiptitti gaggeesse irratti waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti taasifame ka'umsa taasifachuudhaan gahee Itoophiyaan naannawichatti qabdu yaada gane calaqqisiisuun kan yaadatamedha. Gamtaan Afrikaa Somaaliyaa fi Itoophiyaan miira isaanii akka to'atan waldhabdee akka qabbaneessanii fi marii hiika qabeessa akka taasisan gaafate. Gamtaa Afrikaatti manni maree nagaa fi tasgabbii Itoophiyaa fi Somaaliyaa jiraachuu akka to'atanii waldhabdee akka qabbaneessanii fi marii hiika qabeessa akka taasisan marii 1192 dhimma Somaaliyaa fi Itoophiyaatti manni marichaa har'a gaggeesse irratti gaafate. Kaleessa xiyyaarri daandiin qilleensa Itoophiyaa gara magaalaa guddoo Somaalilaand Hargeysaa imalaa ture mootummaa Soomaaliyaatiin dhorkamuu hordofee ofirra garagaluudhaan gara Finfinnee deebi'uun isaanii yaadatama. Itoophiyaan Somaalilaand waliigaltee seena qabeessaa amajjii 2024 waliigaltee dhugummaa mallatteessuu hordofee waliigalteen kun tokkummaa daangaa fi birmadummaa Somaaliyaatti dhiibbaa uuma jechuudhaan Soomaaliyaan sodaa qabdu ibsachaa turuun ishees gabaafamee jira. Qondaaltonni poolisii Keeniyaa 3 kan lammiilee Chaayinaa maallaqa gaafachuudhaaf ukkaamsanii butuu keessaa harka qabu jedhamuun shakkaman to'annoo jala oolfamuun gabaafame. Qondaaltonni kunneenis damee poolisii hatattamaa kutaa tajaajila waliigalaa GSU keessa kan hojjetan yoo ta'u, isaanis lammii Chaayinaa amajjii 8 gara hojii isaa deemuuf konkolaataa oofaa ture adamsuudhaan harka isaa erga hidhanii booda konkolaataan fuudhanii deemuudhaan himataman. Akkasumas aangawoonni lammii Chaayinaa tarii dursaa giingoo gochaa kanaa ta'uu malee jedhee to'achuudhaaf adamsaa jiraachuu himanii namni gochaa kana duuba jirus miidhamaa biyya Chaayinaatti argamutti bilbiluudhaan maallaqa ammatti adda hin baane erga gaafateen booda maallaqichi gara baankii isaa kan Chaayinaatti argamutti galeera jedhee ibsi poolisiin X irratti barreesse. Erga maallaqichi galfameen booda gareen isaanii Chaayinaa keessaa maatiin kan gaafataman guutuu erga mirkaneessanii booda miidhamaan gadi kan lakkifame yoo ta'u, poolisiin taateen kunis yakka giingoo addunyaa erga seenaan dandeettii maallaqa isaanii haalaan qoratameen booda butamanii jiraachuu kan ifa baasedha jedhe. Aangawoonni Keeniyaa kunneen Chaayinaa keessaa waliin hojjetan adda baasuudhaaf Interpol waliin hojjetaa ta'us himanii jiru. Kan hordofaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduun guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabattaniif ulfaadha jechaa miidiyaa wiirtuurraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii.